Kaasuma bakka wanti si dubbachuuf tollee qaraar kana bade. Miskiina barwaa isiin dubbate wallahi dhuguma bar. Eenyutu miskiin? Miskiina barmuudha jechuun hiriyaa akka hiriyaatti fudhu kashiyaati. Akka waan biraatti hin fudhatin. Anin jedhaani atin jedhiniin. Wallahi dhugumaan miskiina. Baxaametti miskiina fayyaalettidha. Ija laafti. Atin jedhin garuu. Anin jedha. Okay. Kabbaad. Jettaa bakka ku okay waan asitti mee jedhi isaan hin jedhu. Wayne balaa. Aanatti. Biqiltuun miskiinaa. Jedhi ka. Biqiltuu miskiina ishee. Onneen si qulqulluu jaalala obbolummaa nama jaallatti. Baate. Onnee isii qulqulluu. Baate ba'uufi. Jaalala obbolummaa nama jaallatti. Kabbaad. Zaara. Haadha abbaa ishee ni jaalatti. Ar. Uqsim billaahi wa rabbal kaaba waan yaadachiifte yu gidduudha. Maalinni? Mas yaadachiise. Adabbiidhaan gadda suuraan poostii godha itti hin goone bar. Kamiin? Gooteettaa? Nan dagadhe malee haadhaan poostaa haadha indoomu gochuun kuraayu tureeyyu. No. Dagachuu wanti jedhamu hin jiru. Maaleesh. Dhugaa dubbachuuf dagachuu wanti jedhamu. Haganumatti siidhama biqiltuutti taaptaaf godhame gaas. Wayne balaachoo. Doktor Biiftuun ijaarsa biyyaa qabdi jedhanii footoo kana fidaniitu footoo mucaa isheetii kana fidanii tiktok irratti maxxansanii feesbuuk irratti sheer gochaa jiru argitaniittu isinii ani argeeni tiktok irratti argeeni waan saanaa galuu dide dhugaadha moo sababa amma isin gaafachuun dhufe amma waan wallaaltan kan namni tokko darbee namni waan wallaalu hin jiru ana garuu naa galuu dide garuu funyaanni mucaatii fi funyaanni see wal fakkaata dhugaa dubbachuu fi Photoshopii ta'inna laata Photoshopii dhammoo kan maqaa balleessuuf immoo maaf jennaani amma isheen guddachaa jirti qabeettanii amma ajandaa kana keessa girri kana keessa waan guddachaa jirtuu fi beekaa karaatti hambisuuf yaada kana fidanii Photoshopii godhammoo dhuguma jaarsa mucaa qabdi amma mucaan kun akka laalutti amma kan hin giddu gashee haasaa jiruu fi intinii kadhachaa jiru. Taaptaappii kadhachuutti jiru kanaaf naasa'e malee isaanii dudduu isaanii haasaa gidduun makuu koo miti dhiifama eela wayne balaachoon harkaa baddee haasaan akkin jedhe amma mucayyoon kun amma durban fakkaattu amma ilaalame footicha ilaalame ishee fakkaatti immoo inni hammate jiru ishee fakkaatti jechuun ganamni biyya yeroo biyyaatiif yeroo ammaallee jijjiirama qaba inni dura illaa ishee miti dhugaa rabbii. Innu fuuluu bareedaa dhalaa yeroo duraaniyyuu sobanii ma Photoshop irratti hojjetamoo dhuguma jaarsa ijoollee mucaa qabaattee akka itti miidiyaa irraa gurbaadhaan sin jaalladhittee boossi jaarsi biyyaa homaayidhaaree qottu naajjeesi qaxii kutaa yoo arge dhugumaa garuu dhuguma isin dhageessanii argitaniittu isin beektanii otumanii tiktookii keessa zim jedheema achi ol deemee gad deemuuni natti dhufteenna dhaggeeffadhe intalli tokko feesbuuk irraa fiddeetu mucaa qabdii abbaa manaa qabdi biyyaa'ee otoo abbaa manaa qabdu otoo mucaa qabdu maqaanu balleessiti maqaanu nyaatti jedhanii irraa dubbatu yoo nagaa inaaffaadhuma naaf fakkaatee dheetanii mo'aadha koo kun inaaffaa ta'aa jedheetanii shakkee dhiise ani na shakke beektanii isinoo mee maal jettu isin mee warri koomentii barreessaame naan galle anaawu. Tu biiftu wayne balaachoo. Ano qorataan ta'e qorataan gadda biqiltuu jedha inni illee akkuma goe jechuudha biiftuu jechuu mannaatu biqiltuu akkana ta'e ani biqiltuun fedhaamni biqiltuun maal godha jedha isheen ana jedhetti callumatti teessee laaltaan isheen ta'e galgalaa waan dhuge na fakkaatuma asiira malee wanti sammuu nama butuun jiru asiira dhuge malee kanaaf jennaan intalli tokko maqaa balleessaa jirti. Nagarramtee yoon dhugaa rabbi dhuguma moo wantichi hin sobdee maqaa balleessiti miti durba fakkaatti dhugaa nama heerumeen fakkaatti biqiltuun nama heerumee yaa rabbi kiyya maaluma si godhee laata baran biqiltuun jedha ammallee biqiltuu miti himniifama biiftuu jechuu kooti Doktor Biiftuu kana heerumteetti abbaa manaa qabdi ijoollee qabdanii fidanii bira kaaniitu ijoolleen koomentii jedha dhugaadha maarreedha jedhanii odeessu waanuma soban natti fakkaatu isheen durba fakkaatti dhugaa
Mee maal jechaa jiru? Namuma asirratti na argaa jiru natti dawwale bar na argaa. Biqiltuu fidi warri jettanu biqiltuu meerree biqiltuu innaan illaa. Biqiltuu fidi dhugaa. Biqiltuu. Doktorii argaa jirtumti. Doktora isii onnee keessa yaaltu. Haadha jaalladha. Ani fayyaa ummata fayyaa laa yaala malee ani onnee nama tokko qofa yaala abbaa onnee nu yaalaan. Edaan taloon akkasii jechuun warra dhukkubsatanii dawaa isaati. Ijoolleen dhuguma jedhanii edaa. Baaleedha isheenii. Ijoolleen maa arsiitti koomentii. Isheen akkasitti taasofti of jajjiitte koomentii jalatti barreessite ijoolleen manamee gurbaa tokko. Doktor onnee diidiin jedhanii. Gurbaan tokko kaayiroo kana sirba eenyuun maqaan isaa jiru gurbicha haadha faaxee dhungate yeroo haati faaxee biyyaa baate tokko haadha faaxee dhungate diimaa furdaa wayii tokko eenyuun harargee dhalaa gurbichi garuu maqaan isaa nama sirba muuziqaa fidate jechuudha turte isa jalattitu isa wajjin taphachaa turte laama Doftor Biiftuun amma ijoolleen achi jalatti akka hawwanni taasoftii jedhani akka shitti taasoftii beekaa of jechuudha itti akka shitti taasoftii koomentii barreessu calma malee koomentii dubbisaa oolee innillee koomenticha ol fuudhee dubbatee namtichi inni sirbu sun maqaa san harkaa badee jiru isin wal dhaltan harkaa badaan hordofu akka shitti taasoftii taloon baaleedha arsiin jennee ijoolleen arsii gootan jettu arsii kiin jetti barre ijoollee mucaa kanaanii isheen akka shitti taasoftii ashittiin baalee mitiire. Malekkan akka ijoollee keenya biqiltuu nu fidaa bannaataachuu ebaakkaachuu biqiltuu ebaakkaachuu biqiltuu fidaa wayne balaachuu biqiltuu eegaaraa mana argisu laatti dhugaa rabbii hin seenne eegeen dadhabe natti tolti biqiltuun akka dammaatti taasofti dhugaa rabbii wayne balaachuu taqeen barbaade dhufuu laata. Jaratu ani kanin haasa'u yeroo jarri callisanii beektanii haasa'a maaliif jennaani manni kun hin bulluqaa mukayyifas seenaa sagaleen hin uursa. Sobeen dallana qoyyaa. Sobeen dallanee deema. Sobeen dallanee deema bakka. Muhit godhe. Maaliif rakkoom jira? Maaf deemta? Muhit maaliif godhe ishee hin dhageessu miskina wallaa maasha wadda gurbaa irraa kaasi muhitii irraa aqaa jalatti barreessaa dhugaan siniin jedha irraa kaasi muhitii maaf goote ante nde yaa maali nde minaa taffa'u miskina koo beettu barreesseen faduulii maasofti faduulii giddillishii haasofti kunoo muhitii godhe ante muhitii irraa kaasi gurbaa. Gaddaa yeroo hin taa'u gaddanii wayne balaachuu.